Kamta. Gede mujira. Amma miti. Indando sire guba isu. Nakaba du nakaba. Yasmin mana bahasa Yasmin? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita bagai jeratannya cagu ya arah malik pada sif dulu. Aku margitan jalka bagu berarti reaksi pranki duf terati cuda reaksi ke wajin kan gon tanya cuda. Sunile mo akam yo kejetan tate pranki dufu nam hedur delegati ninture aku mau baik kamuti sanar Davis ini namot hedu reaksi sinif gora jere cuda. Walinu reaksi kan gon tanya cuda. Channel kan rati hanga channel kan subscribe gochuuf like gochuun eegala isin jenna video le reaction babbareeda fi nam kursinif nama boarsan isinif qabadhe kan dhufte jechuudha kanaafu isinillee immoo hordoftoota carraa isinif kenne jira jechuudha lakkoofsi bilbilaa kan asirra argitan kanaan video le gaggabaabduu nama kolfisiistu telegram fa'arratti naaf erga isin jedha video le gaggabaabduu nama kolfisiistan carraa ajaa'ibaa kan isinif uumu inumaayyuu maal eegalu deema yoo dandeettan ufii keessanii waan nama kolfisiisu ufii keessanii video deeqa takka yookaan sakandii muraasa saataatu waan nama kolfisiistu ufii keessanii uf waraabaati na kolfisiisu yaala yoo video leessun na kolfisiiste video takkarratti birri Itoophiyaa kuma takka isin badhaasa jechuudha ka keessaa na kolfisiisu jechuudha yoo fakkeenya video shan irratti reaction kan goonu taate yoo video shan na kolfisiiste birri Itoophiyaa kuma shan isin badhaasa jechuudha yoo video takkittiin san keessa qofa na kolfisiiste kuma takka yoo lama na kolfisiiste kuma lama argattan jechuudha akkaawuntii keessa irratti kan isiniif arguta jechuudha ammas yoo video len isin nama kolfisiiste namootan hordoftoota keenya kaanillee bohaarsitee jiraatee laayikii kuma shanfaa wal argatte birriin faa dabaluu dandachuudha yoo laayikii kuma shan kuma kudhan faa kan ta'u taate fi videoon kuma soddomaa fi kuma shantama ol kan laalamu taate video tokkicha irratti hanga birrii kuma kudhan Itoophiyaa isin badhaasuuf qopheessee jira jechuudha akkamitti kan jettu taate yoo fakkeenya videoon takkittiin kolfisiiste amma kuma takka isin jedhetti yoo akkasa kuma lama taate yoo videoon shan kolfisiiste kuma kudhan isin badhaasuuf qophaa'e yoo video like isi kuma shan kuma kudhan ol argamtee fi namootan hedduu bira geette akkasumas kuma shantan fa'aa yoo kan laalamu taate akkasi badhaasa kenna dabalaa kan deemu jechuudha yoo dandeettan uf waraabaati ufii keessanii waan nama kolfisiisu na ergaati yoo na kolfisiistan wajjinuu viidiyoolee asii walii qabeetanii kaameeraa kee fuuldura kaa'ee viidiyoo wajjinuu kan mata duree irraa haasee baneetiin ilaala jechuudha yoo na kolfisiistan ni badhaafamtan jechuudha yoo hin dandeenye akkas gochuu hin dandeenye immoo viidiyoolee nama kolfisiistu TikTok istee gara adda addaatti irraa guurtanii kan namni hedduu reaction irraa godhanii fi namni hedduun daawwatiin haaraa buustanii isin ergitan akkasii namoota ergitanii fi viidiyoon keessaa kolfisiiste isin badhaasa jechuudha yoo haala isaanii leelin toliin haala mijeessin immoo koomentiin kan isin badhaaftu jechuudha badhaasa mallaqa wayyaa isin badhaasuuf qopheesse isin irraa waan eegamu viidiyoo hanga namoonni daawwatan guutuu keessanuu laayik gochuun laayikii kuma shan ol dabarsuu yaala isin jenna akka namoota hedduu bira geetiniin reaction irraa godhaatiin ittiin bashannanaatiin wajjin itti fufnu jechuudha arra booda chaanaala kanarratti sayyaa reaction kan jedhu kanarratti reactionii viidiyoolee nama kolfisanii fi nama bohaarsan kan nama barsan ta'e isiniif qopheessaa dubbii isin dheeressanii jira amma gara reactionii keenya deemee jechuudha jidduun beessa takkiitti qaba beessisuu iska maalii kan jettu taate warroonni chaanaala bituu barbaadan lakkoofsi asirratti argamuun na dubbisaa isin jenna itti aansuudhaan immoo warroonni ixaa keessa yeroo barbaadan ixaa yeroo gabaabaa keessa baasuu waan deemuuf chaanaala habbaa carraa sadii qopheessee jira jechuudha Real Saudi 300 yookaan immoo birrii Itoophiyaa 9,000 qofaan namoonni isin gala lakkoofsi nagaafadhaati isiniif kan ibsu ta'e jechuudha nama ixaa kana keessa yeroo barbaadan gara reactionii kennaa itti fufna jechuudha Mal. Dhufe. Kunis dhufe. Kaantu dhufe. Kaitaan dhufe. Kamta. Gede mujira. Amma miti. Indando sire guba isu. Nakaba du nakaba. Yasmin mana bahasa Yasmin? Halo. Aku margitan hordoftoota keenya prankiilee dhufu nama dura dalagee ture kan Yasmin kana fa'aa tursiisee akirratti gadhiise jechuudha. Ka gadhiisin illee ni jira jechuudha prankiin dhufu. Aku margitan yeroo isirratti prankii dhufu dalagu kana akkuma nama kamirratti dalagu Mustafa wajjin deemnee Mustafaan akka waan nama baasaa sitti nama baaseet akkana dhufu deemu. Ajaa'iba waan kan hunda caalaa na ajaa'ibse keessa Yasmin dubbileen isin dubbattu na ajaa'ibse. maali narra naquu deema maal narra qoddeema jettee dhufu kiyyala akka isin dheessu argitanii kolfaan duutan jechuudha hedduu garaana nyaatti miskiina garaan akka tokko na ta'abu as oluma dhufe as ga'ee gaddeebi'e garaana keessa akka waan ba'u deemu yaani ke maal sirku bishaan kun akkami
Maal godhe? Bishaanis lafa gisee dheertuu deemtee bishaan gisee dhufi. Gara nama jira bishaan. Nama jira. Eewwa. Maal? Dhiifama raasaa. Waa'ee garaa kiyya. warreen viidiyoo guutuu ilaalee liinkii jala isiniif kaa'ee guutuu liinkii jala jirtu ilaala isin jenna amma tana irraa mureetiin xiqqoo takka sanatti tolche isin dhageessu jira jechuudha. Jalqaba akkam godha jechuudha. Mustafa wajjin dheednaa yeroo gatteenne yookaan shaayii yookaan waanuu kennan bishaan akka yeroo amma fincaanii jedhee gabaa Mustafa waa itti naqaa achiin immoo xiqqoo ture garaan dhukkuba jedheetiin fakkeessuu eegala jechuudha. Haala saniin fakkeesse booda akka waan garaan dhukkuba yeroo san sagalee moobaayilii kiyyaan qopheesse kan dhufu itti banaa jechuudha. Achi booda waan isin taatu reakshinii isaanii fuula isaanii irraa ilaalla jechuudha. Irra dalagu Yasmiin irra dalagu jira jechuudha. Innis abbaan mana isin illee ni beeka jechuudha. Akkuma argitan qaanfattee waan haasoftu wallaaltee shaayii isinii dhaabate dura bishaan nuu kennite shaayii nuu dhaabuun iyyaan qabdu jechuudha dura fedhii maa hin qabdu jechuudha amma muddamtee uumataatu wallaaltee akkuma itti nu bira gabbaatuun wallaaltatiin shaayii isinii dhaabee dhufa waan ho'itu irra dhugeettiin gabbaate inni immoo akka silaa isirra piraanki dalagu jirraa mitire hin beekaa innis akka isin hin baane akka isin nuu qabe jechuudha. Ibiddara likkiti itti afarsiiti nyaadhu qaati. Afra nyaanne dhage. Duutis na qabe. Eda nyaanne eda. Qoy mana hin jaayila gaddeebi'a. Si qabnu si qabnu. Kale ko doi dalala se ta. Amma ya de. Mustafa tare ko bishan mal tine de bishan isa khayti tille kan nagatin. Mal tine. Mal. Bishan ta mal ne tare tare ko. Bishan ta bante watti gan ne te. Mal tine. Mustafa bishan ra bitan watti na ke watti be. Animo. Bishan ta bante tigan ne. Animo. Ati. Na khalu demta. Mal mali. Bishan ta bante watti gan ne te. Lan ma. Yo. Yo mi an stop tu. Bishan ka chani mara dun ma tan tim behan. Ma ani ba shan ka ma. Ani. Wa akol ba katro. Na khalu demta. Ilmu nama wan takahata do ni jeti ya serketin jira tamam. Ikin daw jira fute. Ati. Na khalu. Egaa wanti galtee turteetiin yaadattee jechuudha yeroo Mustafaan bishaanitti kan naqaa ture jechuudha. Maashaallah irraa jira asitti garuu hin dhoysine gixxin gootee himtee hima achumatti jaarsuuf fuulduratti waan akkanaa gootee jirta jettee himtee jechuudha osoo akka dhoysin amma ishii waan maalii osoo hin dhoysin himuudha himtee jirti jechuudha. Osoo akka dhoysin himuu isiiti maashaallah. Namni si gaafatu Mustafa. Lamaan itti gaafata. Isinii mana hojii jira. Gubbaa guyyaa isinii itti gaafata. Tokkicha kan gadi baata. Moleen ne ba sai bariya mana ga ne muti ti ko ra wa ni ya Ol debi hoto debi. jam tunduro bo Wata kaate. Iwa wara kisi kate. Ini itti gaafata. Isin lamaan mana ke Maashaallah itti dhiisuu ilmoon nama waa takka taate isin dhiisu jetteeni akkasitti muddamtee waan taate wallaaltee qaanfattee walii gadi wanni jetti. Isaan dhufe. Akkam ta'a? gadi deemu jira. Amma maal jira? Amma miti. Asi gadi deemu. Hin danda'u siree gubbaa. Siree gubbaa dhiisu. Na qabaa duuba na qabaa. Yasmin mana baaste Yasmin mana baaste Yasmin mana baaste duuba na qabi duuba na qabi Yasmin meera gaya Yasmin ada gaya Yasmin Jarri mana fincaanii dhaqee jennaan takkitti maan siree gubbaa booyyee jedheen isiin utaaltee siree gubbaa irraa kaatee jaarsa jalatti duude duuba dhokattee jechuudha. Ajaa'iba fiiga kuttee achiin dhufuu jira gara jalaa gubbaan dhufuu jira hin jennaan narra naquu deema maal narra naquu deema muddamte narra dhoogaate ittiin jaarsa jala seentetiniin innummaa nu jaarsuu duuba dhokattee naan homa ta'u nabiin homa ta'u wallaalee innu wanta wallaalee gajedhe kolfuu jira jechuudha. Isiin akkas dhiyeessitee mataa gubbaa ol kodhu mataa isaa gubbaa malee waan akka naaf neefsiin jedha. Akkas irratti taasisu kennee yoo isinitti laayik gochuun raftiin akka viidiyoon isinitti dheeranne viidiyoo guutuu isaa liinkii jala jiruun seenaatti daawwadha isin jenna. Kuni jalqaba reakshinii kennaati chaanaala afaan oromootiin reakshinii isiniif eegallachuu chaanaala kana gubbarratti sayyaa react kan jedhu kanarratti laayik sabskiraayib gochuun raftinaatti wantoota isin bubbu'aarsu fi wantoota isin bashannansiisuuf wantoota isin barsiisu gara garaa walitti qaqqabneetiniin kanarratti kophaa reakshinii isiif dalaguuf qophoofne dhufne jirra jechuudha. Akkas isinillee immoo mee hagam takka reakshinii akka isin godhuuf fedhii qabdan jechuudha laayik gochuun raftina isin jenna.
Akkas kan itti aanuun akkuma isin jedhetti keessaa filadhaati koomentii jalatti illee naaf barreessa kamiin wayyaa keessaa ka TikTok irraa gurgurtanii gara adda addaatti gurgurtanii asii argitan kan wayyamoo kan ofii keessanii waraabdanii asii argitan warroonni ofii keessanii muudannoo fa'aa ta'uu danda'a waan akka waraabdanii isin jiru waan deeqaa takkitti taatu muudannoo fa'aa ta'uu dandeetti viidiyoon isin argitan muudannoo nama kolfisiisu yeroo biyya afaan hin beekinii haara biyyarraa dhuftanii akkas gootaniitiin waan isin mummudate kana kan nama kolfisiiftanii addan of waraabdanii akkas ta'e akkan ta'ettaniitiin argitanii akkasii sanarratti reakshinii irra dalagaa wajjin kolfinii wajjin buharree ittiin bashannachuudha. Yoo na kolfisee ni badhaafamtan jechuudha. Hanga ammaa waan nu wajjin turtaniif galatooma isin jenna. Irra deebisuudhaan liinkiin viidiyoo tanaa jala jirti isin jenna. Seenaatti daawwadha isin jenna. Hanga ammaa nuti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura baay'ee.